Sooftiweerii yookaan moosaajii jedhamu jechuun hin dandeenya. Sooftiweeriin sagantaa fi daataa kompiitara itti fayyadamudha. Sooftiweerii jechuun inistiraakshini yookaan ajaja jenneerra yeroo darbe sagantaa fi daataa kompiitara itti fayyadamudha. Sooftiweeriin haardweerii irratti kuufamanii hojjetu. Garuu hin qabaman, hin mul'atan, hin argaman. They are intangible. Sooftiweeriin sagantaas daataas ni qabatu. Sagantaan tartiiba ajaja pirooseesariiti. Sagantaa inni jedhu kun piroogiraamiidha. Piroogiraamiin tartiiba yookaan sikweensii. Tartiibni kun sikweensii seeraan irraa kan hiikamedha. Ajaja piroosesariiti. Sequence instruction of processor sanadha. Daataan immoo odeeffannoo kamiyyuu ta'uu danda'a. Piroosesariif kan barbaachisudha. Daataan suuraa ta'uu danda'a, fakkii ta'uu danda'a, barreeffama ta'uu danda'a, lakkoofsa ta'uu danda'a. Sooftiweeriin bakka lamatti hirama. Appilikeeshinii sooftiweerii fi siistem sooftiweerii. Appilikeeshiniin kan yuuzariin itti fayyadamuu fi kompiitaraaf baay'ee murteessoo hin taane garuu yuuzariidhaaf baay'ee murteessoo ta'anidha. Siistamiin garuu kompiitaraaf baay'ee murteessoodha. Sooftiweerii fi haardweerii kan walitti araarsee walii galanii akka isaan hojjetaniif isaan tajaajilu siistamiidha. Siistamiin hin jiru taanaan kompiitaris hin jiru. Appilikeeshinii fakkeenyaaf word processingii, geemii, excelii, daatabeesii, giraafiksii jarreen kana. Siistamiin immoo isaan kanadha jechuudha. Operating system, network, database, programming language. Isaan kun system softwareedha jechuudha. Programmii baay'ee barbaachisuun operating systemidha. System software keessaa. Kompiitara jiraannaan operating systemis jira. Sistema kompiitaraa keessatti walitti qabaan haardweerii fi sooftiweerii operating systemidha. Jarri kun lamaan akka waliin hojjetaniif system software walitti qaba jenneerra. System software keessaa immoo operating system isa tokkodha. Gidduu deemuudhaan operating systemii fi haardweerii fi sooftiweerii akka waliin hojjetan kan gargaaru operating systemidha jechuudha. Operating systemiin appilikeeshinii jalqabsiisuu piroogiraamiin akka raawwatuuf qabeenyi isaanii barbaachisaa ta'e hunduu akka dhiyaatuuf kan ajaju kan raawwachiisu dirqama kan qabu operating systemiin. Fakkeenyaaf isinii fudhadhaa asitti. Operating systemiin akka mucaa suuqii keessa dhaabatutti fudhadhaa. Mucaan suuqii keessa dhaabatu daa'imti dhuftee gaafa mastikaa gaafatte mastikaa hin kennaaf. Jabaan dhufee gaafa zayitii hin kennaaf. Sukkaara gaafata sukkaaras hin kenna. Wanta gaafatan hundaa hin kenna. Asumaanis immoo hattuus hin eega. Waan gaafatan kennuufis dirqama qaba. Hattuu eeguufis dirqama qaba. Kanaafuu operating systemiinis rakkoo kompiitaraa hunduma isaas hin to'ata. Risoorsii garaagaraas hin dhiyeessa. Qabeenya isaan gaafatanis hin raabsaaf jechuudha. Yeroo appilikeeshiniin raawwatu operatingiin hojii isaa hundumaa haardweerii dabalatee ni to'ata. Appilikeeshiniis hin to'ata, haardweeriis hin to'ata. Eenyu operating systemii. Operating systemiin ammayyaawaan interfeesii fayyadama. Interfeesii yuuzariidhaaf baay'ee mijataa ta'e qabatanii as dhiyaataa yeroo dhufaa jiru kan duratti xiqqoo ishee fayyadamuudhaaf ni ulfaatu turanii amma immoo leetastii ta'anii baay'ee ammayyaawanii dhufaa jiru. Wordii nama fakkeenyaaf word processingiin ayikanii mataasaa qaba. Ijaan laallee kun wordii deemnee tuqnee banachuu hin dandeenya. Geemii barbaannee suuraa isaa laallee tuqnee banachuu hin dandeenya. Duratti garuu akkas miti. Geemii banachuudhaaf hin barreessita. Koodii barreessita. Barreeffama wayii barreessiteeti kasii banamu malee ijaan dhaqxee maawuziidhaan yookaan immoo karsarii irra ooftee yookaan immoo poointing divaayisii sanaan tuqxee banachuu hin danda'amu dur. Amma garuu ammayyaawaa waan dhufeef operating systemiin akkuma fooyya'aa dhufu kunis waliin fooyya'aa dhufe jechuudha. Operatingiin piroogiraamii baay'ee walxaxaa kan qabudha. Haardweerii fi sooftiweerii akka waliin hojjetaniif gahee guddaa kan taphatu gidduu deemee isadha. Operating systemiin sooftiweeridha. Gosa sooftiweerii ta'ee garuu haardweerii keessas taa'ee waan jiruuf haardweeris ni to'ata. Sooftiweeris ni to'ata. Operating systemiin. Hanga operating systemiin nagaa ta'etti kompiitarri nagaa. Hanga sooftiweerii operating systemiin dhukkubsannaan kompiitarichis ni dhukkubsata banamuu hin danda'u. Operating systemiin crash yookaan corrupt taanaan kompiitarichi hin banamu. Crash yookaan corrupt jechuun sababa vaayirasiitiin yookaan siistamichi yookaan immoo operating systemiin hojii dhaabe jechuudha. Fakkeenyaaf doosiin disk operating systemiidhaan operating systemii durattiiti. Ammallee hin jira. CMD jechuudha. Command promptidhaan kan argachuu hin dandeenya. Windows 7, Windows 8, Windows 9, Windows 10 kuni maqaa operating systemiiti. Programmingin walitti qabama ajajootaati. It's a collection of instruction jechuudha. Programming. Ajaja kompiitara itti fayyadamu jechuudha. Kompiitara itti fayyadamu ajaja kana. Kompiitara itti ajaja jechuudha. Programming kompiitara tartiibaan waan jiruuf
ajajoota kana raawwachiisuuf daataan nu barbaachisa. Pirogiraamingii daataa fi ajajoota kana of keessaa qaba jechuudha. Kana lamaanuu walitti hidhuudhaaf jechuudha. Daataas ajajas. Kanaafuu kompiitara pirogiraamii diizaayinii godhuuf waan sadii barbaachisa jechuudha. Ajaja raawwatamuu qabu beekuu qabna. Tartiiba ajajaa fi yeroo itti raawwatan beekuu qabna. Ajaja kana raawwachiisuuf immoo daataa barbaachisus beekuu qabna jechuudha. Pirogiraamii laanguujii yookaan immoo afaan pirogiraamingii. Pirogiraamii laanguujiin sooftiweeriidha. Sooftiweerii keewwan yookaan immoo kiiwordii fi siintaaksii qabu. Tiraansileetarii kan qabu, seekularii, kompaayilarii, interpreetarii kan koodii jalqaba soorsi koodii irraa gara objekti koodiitti jijjiiruu danda'u jechuudha. Pirogiraaming laanguujii. Pirogiraaming laanguujii bakka sadiitti hirree ilaaluu dandeenya. Low level language, high level language fi assembler languageidha. Low level languagein afaan kompiitaraati. Kompiitaratu itti fayyadama afanicha kana. Afaan kun baay'ee ulfaataadha. Baayinariidha. 0 fi 1 qofa kan isaan dhaga'anii kana hubachuudhaaf baay'ee ulfaata. Eenyudhaaf? Dhala namaatiif. Kompiitaraaf garuu baay'ee salphaadha. Afaan maashiniitiin 0 fi 1 qofa fayyadamu jechuudha. Assembly immoo kunis afaan maashinii ta'ee garuu namnis yookaan immoo human being fayyadamuu danda'a. Garuu jechoota isaa sana beekuun dirqama. Jechoota kottu hinfachiisaniiti kan itti fayyadamanii. Fakkeenyaaf add move jedhee jechuudha. Add move jump jechuudha. Amma kun adiin irraa dhufee moving irraa dhufee jump kan jedhu immoo u keessaa balleessanii TLP kan jedhu koodiidha. Isa kana sirriitti beekuu qabna jechuudha itti fayyadamuudhaaf. Inni sadaffaan immoo high level languageidha. High level languagein afaan natural language yookaan immoo afaan uumamaatiin kan barraa'edha. Warra kompiitara fayyadamuu danda'an warra pirogiraamingiidhaaf baay'ee mala salphaa ta'een kan qophaa'edha. Pirogiraamingii kanaaf yookaan immoo high level language kanaan eenyutu fayyadama? Human being fayyadama jennee irraa. Kompiitarri immoo high level language hin dhaga'u yookaan immoo dubbisuu hin danda'u. Kanaafuu low level languageetti kan jijjiiru jiraachuu qaba jechuudha. High level language irraa gara low level language. Kanaafuu kompaayilarii fi interpreetariin kun jarri kun lamaan compiler and interpreetariin maal godhu? High level language irraa gara machine languageetti jijjiiru jechuudha afaanicha kana. Low level language irraa assembler language irraa immoo gara low level languageetti kan jijjiiru inni assembleridha jechuudha. Translateroonni kun jiru jechuudha. Dirqama jiraachuu qabus. Hayyee sagantaan guyyaa irraa kanumaan raawwateera. Sooftiweerii irratti wanta baruu barbaaddan kan biraa yoo jiraate nu gaafachuu hin dandeessu. Kanarraa kanumaan xumurreerra. Laayikii, sheerii, sabskiraayib gochuu immoo hin dagatinaadha. Nu bira dhaabbatanii nu gargaaru hin irraanfatinaa. Afaanota hiikni kanas yoo dogoggorre nu sirreessaa, nu qeeqaa. Koomentii irratti nu barreessuu hin dagatinaa. YouTube keenyas namoota biroof share gootanii yoo isinillee tarii isin fayyaduu baate namoota fayyaduu danda'u waan jiruuf isaaniif share akka gootan gamanumaan isin gaafannaa waan nu hordooftaniif guddaa galatoomaa.